Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu hordofee gaanfa Afrikaatti wanti ta'aa jiru dhimma qalbii addunyaa hawwachaa jiru ta'eera. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Gaanfa Afrikaatti waan guddaatu adeemaa jira. Sochiin Israa'el siyaasa akkasumas immoo nageenya gaanfa Afrikaa waggoota kurnan dhufaniif jijjiiru malaa jedhu xiinxaltoonni. Israa'el biyya jalqabaa bulchiinsa Somaalilaand kan Somaaliyaan qaama kee jettuuf beekamtii kenniteetti. Kana hordofee Somaaliyaa keessatti mormiitu mul'ate. Gama kaaniin Somaalilaand kan waggoota 30 oliif biyya ta'uuf qabsaa jirtuuf gammachuu guddaatu mul'ata. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa dhimma Somaaliyaa irratti ejjennoo isaanii roobsaa jiranitti Itoophiyaan callisuu filatteetti. Maaliif? Murteen Israa'el Itoophiyaaf maal akeeka? Murteen Israa'el yeroo sochiin Masrii gaanfa Afrikaatti cimee jiruu fi Itoophiyaanis karaatti ulaa galaanatti baatu cimsitee jirtutti mudate. Gama kaaniin sochiidhuma Masrii kana gaanfa Afrikaatti kan guddisee keessaa tokko waliigaltee Itoophiyaan bulchiinsa Somaalilaand waliin waggaa 2 dura gootedha. Osoo kanaan jiruuti Israa'el biyya jalqabaa Somaalilaandiif beekamtii kennite kan taate. Pireezidantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud adeemsa Israa'el cimsanii balaaleffataniiru. Gamtaan Afrikaa, Gamtaan Awurooppaa, IGAD, dhaabbileen Arabaa, biyyoonni Arabaa akkasumas biyyoonni Afrikaa kan Somaaliyaa bira akka dhaabbatan ibsaniiru. Amma gaaffiin ijoo Israa'el maaliif Somaalilaandiif beekamtii kennite kan jedhudha. Dhimma kanarratti xiinxalaa gaanfa Afrikaa Dr. Nagaraa Guddataa dubbiseera. Gochi Israa'el gootu yeroo hundumaa naashinaal seekuriitii ishee wajjin waan wal qabatudha. Akka Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennitu roolii guddaa kan taphate inni tokko biyyi Tarkii yookaan Turkiyyeen walitti dhufeenya cimaa isheen Somaaliyaa wajjin qabaachaa deemtutu baay'ee Israa'eliin kan yaaddessudha. Kanaafuu Israa'el dursitee bakka qabachuu waan barbaaddee fi kan isheen beekamtii kana kennite. Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kenniteetti. Faallaa kanaan Somaalilaand Israa'eliif maal kenniti? Gabaasonni adda addaa Israa'el Filisxeemota gara Somaalilaand akka godaansistu ibsaa jiru. Mootummaan Somaaliyaarree kana ibsee kun waan ta'u miti jedheera. Sababni biraa ta'uu kan danda'u dhimma sochii hidhattoota Huutiitii jedhu xiinxalaan biraa BBC'n dubbise. Erga Israa'el Gaazaa keessatti waraana eegaltee booda hidhattooti Yaman keessaa kun gara Israa'elitti irra deddeebiin dhukaasaa turan. Dooniiwwan galaana diimaa irra deemanii fi Israa'elitti hidhata qaban jedhanii yaadan irrattis qiyyaafataniiru. Murtee Israa'el booda Huutiin ibsa baaseen Israa'el akeekachiiseera. Israa'el Somaalilaand yoo seente akka qiyyaafannoo waraanaatti ilaallaa jedheera. Kuni Somaaliyaa fi Yemen weerarutti ilaalama nageenya naannichaafis yaaddudhaa jedhee hoogganaan garichaa Abdul Malik Al-Huutii ibsuu isaanii gabaafameera. Waggaa 2 dura ulaa galaanatti ishee baasu argachuuf Somaalilaandiif beekamtii akka kennitu kan ibsite Itoophiyaan murtee Israa'el booda homaan dubbanne. Kun maaliif ta'uu danda'a? Ammaatti homaa yaadan kennine miidiyaaleen biyya keessaa waa'ee kanaa irratti hin dubbanne ibsa laanne mootummaanis ejjennoo isaan beeksifne. Inni kun mataan isaayyuu ejjennoo ofii beeksisuudha. Inni kanan amanu. Strategic silensiin, patiensiinii fi diplomatic maturity biyya tokkoo kan agarsiisudha. Maaliif wanni kun jalqaba waan ta'eef garamitti akka inni deebi'u callisanii hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Itoophiyaan ejjennoo isheen gootu sa'aatii ammaa kana wanta naashinaal intarestii ishee yookaan immoo fedhii biyyaalessaa fi fedhii siyaasaa fi fedhii ikoonomii biyyaalessaa wajjin waan wal dhiibu ta'uudhaan qabu jechaadha. Kana wajjin wal qabata. Haa ta'uutii biyyoonni kan biraan warreen akka UK fa'aa, United Arab Emirates fi kanneen biraa United States of America fa'aa yoo kan deeggaran ta'e Itoophiyaan biyyoota warra sadarkaa jalqabaa irratti ejjennoo Israa'el kana indoorsi godhan keessaa warra jalqabaatti jedhee mayyaadha jechaadha. Somaalilaand yoo biyya taate waliigaltee kanaan dura mallatteessite. Sanaan daganaatti haaressuu dandeessi. Riivatalaayis godhanii Itoophiyaan naaval beezis argachuu dandeessi. Ulaa galaanaas immoo sekiur gochuu dandeessi. Karaa salphaatiin jechaadha. Israa'el kan dhuftu taate by default Israa'elii fi Itoophiyaan wal deeggaru. United Arab Emirates gareedhuma Itoophiyaa, Israa'elii fi Somaalilaand kana ta'u. United States of Americaanis kun immoo biyyoota warreen akka Egypt warra intarestii guddaa naannoo gaanfa Afrikaa irraa qaban dhiibbaa isaan biyyoota yookaan immoo siyaas-dinagdee naannoo gaanfa Afrikaa irratti geessisuu danda'an irrelevaantii godhu jechaadha. Kanaafuu jijjiirama guddaadha kan inni qabu.
yeroo itti Itoophiyaan ulaa galaanaa karra galaanaa barbaaddu kana Itoophiyaadhaaf carraa gaariidha jechaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo abbootii alangaa 4 ji'a darbe Wallagga Ba'aa aanaa Jimmaa Arjootti butaman duuba ka ture hidhattoota isaa ta'uu amane. Ergasii Shawaa Kibba Lixaatti abbaan alangaa biraa qaroo dhabeessa ta'e hidhattootaan butamuun boodarra gadhiifameera. Jalqaba ji'a muddeetti abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa 2 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti hidhattootaan butamanii ajjeefamuun gabaafameera. Gorsaa ajajaa Abaawoo WBO ta'an obbo Jireenyaa Guddataa himannaa kanneeniif gaaffii BBC'n dhiyeesseef deebii kennan. Abbootiin alangaa warra raawwachiisuudha gargaaru jechuudha. Egaa gama keenyaan heeruun yoo dhufe qaamni akkasii dhufaa jira gaafa jedhamu qulqulleeffachuudha qabda jechuudha. Qaama si miidhuuf dhufu moo qaama hojii uummataa hojjetudha isa jedhu. Haala kanaan to'atamanii turanii garuu gartee qaamni mootummaa humnaan waa gochuu tattaafatee namni ajjeefame sana qaama mootummaa ajjeese. Dhukaasa ture, meeshaa gurguddaatu dhukaafamaa ture, harkaa baafanne jedhanii qaamuma isaanii ajjeesanii. Warri to'ataman immoo sirnaan waan jiru irraa qulqulleeffatanii nama nagaa ta'uu isaanii edda hubatanii booda gadhiisan jechuudha. Kuni adeemsa gartee qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessitu keessatti waan qabsicha miidhu moo niwutiraal moo waan nu gargaarudha isa jedhu ilaaltee qorannoo gaggeessitee waan gartee ta'uu malu gochuun qaamuma qabsichaati jechuudha. Kanaaf kaayyoo addaaf hin turre jechuudha sun. Heeruun ture, heeruun suni dhugaadhaa dharadhaa isa jedhu to'attee qorattee waan gootu jechuudha. Heeruun suni tarii yoo himuun danda'ama ta'e heeruu gara keessanitti bobbaafamedha yookaan qaamni mootummaan bobbaasedha jedhudha moo heeruu. Egaa sana diteelii isaa haasa'uu hin dandeenye. Ergasiis waan akkasii raawwatee ture gara Tullu Boolloo kanatti nama qaroo dhabeessa tokko irratti innis waan wal fakkaataan ammoo akkam ergasii gadhiifamee ture innis. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hin qoranne isa kana garuu gaafadheen ture jaallan dirree irraa adda baafachuutu natti jira. Kanaaf homaa jechuu hin danda'u. Torbee darbe kana abbootiin amantaa Horroo Guduruutti ajjeefamanii ture naannoo Haratootti waraana keessantuu himatame. Qabdaa odeeffannoo kana. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin addi bilisummaa Oromoo WBO'n dhimma amantii kamuu keessa hin seenu, amantaa kamuu hin moggaafatu, qaama gartee kamiyyuu hin deeggaru hin baabsu. Dhimmi biyyaa fi dhimmi amantii gargari. Sababni dhimma amantii keessa seennee nama gartee miinuufis tokkolleen hin jiraatu. Qaamni kana godhu qaama keenya ta'uu hin danda'u. Gaaf sana qabanii daandii irratti eeganii osoo uummanni ilaalu konkolaataa keessaa buusanii fuudhanii akka deeman waraana keessan akka ta'an yookaan akka fakkaatan ilmaayyuu liistii qabatanii akka dhufanii maqaa waamanii fuudhanii deeman faati kan ibsanii namoonni achi turan. Waraanni bilisummaa Oromoo nama gartee shurrubbaa qabu rifeensa guddifate jechuu miti jechuudha. Kaayyoo akeeka. Jaarmiyaadhaan hoogganamee fuuldura tarkaanfatu qacaasaa qabu sirna qabu sana jechuudha. Ajjechaan adda addaa gaggeeffamaa jiran. Hawaasni impaayera Itoophiyaa keessa jiru amantaadhaan wal qoodee akka wal lolu, sabummaadhaan wal qoodee akka wal lolu hawwiin jirti. Kun hundi maaliif xaxama maaliif godhama yoo jette humnooti walitti dhufanii wal ta'anii tokko ta'anii yoo na lolanii na miidhu. Gaaffiin siyaasaa sabaaf sablammootaa akka siyaasaatti yoo ka dhiyaatu taate inni miidha. Kanaaf humnoota na loluudhaa danda'an kana walitti buusuutu natti jira. Sanaaf immoo meeshaan guddaa tokko amantii ni lammataa immoo sabummaadha jedhanii tikni kana tottolchee waamee qaxaxaa oola. Abaawoo WBO'n kana jedhu malee mootummaan garuu yeroo garaagaraatti diinota Itoophiyaatu keessaaf alaa waliin ta'uudhaan dhimma amantaa fi sabaa ajandaa gochuudhaan biyyattii tasgabbii dhorkuudhaaf hojjetaa jira jedheera. Tansinee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii isinitti himuudhaaf waa'ila koo Galaanaa Balaayituu na bira jira. Galaana Morkiin waancaa Afrikaa Morookoon qopheessite daran hawwataa ta'aa dhufeera. Biyyoonni lixaa fi kaaba Afrikaa morkii kanarratti milkaa'aa jiran fakkaatu. Taphni hanga yoonaatti taphatamerraa maal hubatte? Egaa waancaan Afrikaa Morokootti gaggeeffamaa jiru tapha ramaddii
marroo lammataa kaleessa raawwatee har'a marroo sadaffaa fi sadhumaatu gaggeeffama. Biyyootni duraanuu tilmaamni kennameef kan akka biyyoota kaaba Afrikaa fi gara lixa Afrikaa jiran tapha lammataa irratti injifatanii ramaddii isaanii keessaa darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Masriin dursitee mirkaneeffatte, Naayijeeriyaan dursitee mirkaneeffatte, Senegaal DR Koongoo wajjiniin qixxee bahuu ishee irraa kaka'eetu mirkaneeffatiin haftee jirti. Aljeeriyaan akkanuma kaaba Afrikaa mirkaneeffatteetti. Guyyaa kaleessaa taphni Ivory Coast fi Kaameroon gaggeessan akkanuma eegamaa ture. Biyyoonni lamaan qabxii qooddatanii gargar ba'aniiru ramaddii faa jalatti. Tapha kaleessa keessumayyuu Kaameruunii fi Kootii Divuwaar walitti fide hedduu hawwataa akka ture namoonni kaasaa jirani. Taphattoonni hiddi dhaloota isaanii Afrikaa ta'es kan akka Kiliyaan Mbaappee lammii Faransaayii Kundeen faas daawwataa turani. Akkaataa kanaan isaan daawwachuun isaanii maal akeeka? Taphattootni amma maqaa dhoofne kun hiddi dhaloota isaanii Afrikaadha. Mbaappeen abbaan isaa hiddi isaa Kaameroon irraa dhufa. Egaa deeggarsa biyya isaaniif qaban agarsiisuu ta'a. Lammaffaa immoo taphni kun kan gaggeeffamaa jiru dorgommiin liigiiwwan Awurooppaa wayita muddama keessa seenuttidha. Fakkeenyaaf taphoota booksiing deetu jira tibbaa ayyaana qillee kana. Sagantaan isaanii dhiphaadha. Haa ta'u malee Ispeenii fi Morookoon badaa walirraan fagaatan. Fakkeenyaaf Maadriidii fi Rabaat gidduu xiyyaaraan yoo deeman sa'aatii 1:40 yookaan yoo baay'ate sa'aatii 2 deemu. Haga kana walitti dhiyoodha magaalonni lamaanii. Kanaaf deeggarsa biyya dhaloota isaanii yookaan maatii isaaniitii agarsiisuudhaaf. Lammaffaa immoo Morookoon dhiyoos waan taateef Ispeeniif akka kanatti ilaaluu dandeenya. Hawwattummaan waancaa Afrikaa akka namootni kaan qabbanaadha jedhanii ilaalanis miti. Dorgommii ramaddiirra jirra ammayyuu garuu murkiiwwan jajjabaa taphoota mimmiidhagoo immoo daawwannee jirra jechaadha.